jedhaman keessa haleella raayyaan ittis biyyaa uummata nagaa rabban jedhaniin namoota nagaa miidhaman. Lixa Shawaa aana daandii magaala boodaatti immoo waraanni mootummaa mucanii qayya kutaa furbaratti dhukaasee jeesee jedhu yehuun ingidaa waan odeeffatu qaba. Mootummaan Tigraay booji'amtoota waraan biltsiginnaa lakkoofsaan 4,000 caalti gad lakkisuu beeksisu. Mootummaan Abiy Ahmad immoo waraanni kun kiyyaa miti jedhe. Oduu teentagan biraatiin gareen shororkeessa faannootiif liyyu ayiliin naannoo Amaaraa hawaasa godina Dassa Oromoo Walloo irratti haleella banuuf qophii jiraachuu isaanii dubbatama. Humnooti kun lamaan aana jiille dhummuuga gandoota sadi marsanii yaad jiraattotaati Abiraam Birruu dabalat qaba. Mootummaan Itoophiyaa qarshii biyyattii biiliyoona 49 dhangalaasee masaara mootummaa dabalata ijaaruuf jiraachuusa miidiyaaleen keessa gabaasan. Masaara mootummaa haaraw ijaaramuuf jir karoor egeree maccaasuutii yaad jiraattota godina adda Oromiyaa aana sulultaati gabaas bal'aa qopheessine jira. Wiixat caamsi 23 barri 2022 Oromiyaa miidiyaa neetwoork istuudiyoo Afrikaa Rooduu Ardhaafteen walitti guduunfannee isan eeguu jirraa nuuf dhiyaadhaan affeerra keenna. Men oduuwwan saatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Abiraam Birruutu oduu isinitti hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Booddaatti waraanni mootummaa mucaa wal deemaa kutaa afur baratu Nuunnaa Bantii Galataa jedhamu itti dhukaasuudhaan ajjeese. Ajjeechaan kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa qondaala mootummaa tiksaa magaalaa Booddaa keessa darbaa turaniin raawwatamuun kan himame yoo ta'u battala sanatti haalli mucaa kanatti dhukaasanii ajjeesuu isaan irraan ga'u homtuu akka hin turre jiraattonni fi maatiin himanii jiranii. Gaafatamaan dhimma nageenya aanaa Dandii gama isaaniitiin waa'ee mucaa ajjeefamee akka quba hin qabne OMN itti himanii jiran. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qabu. Waraanni mootummaan Oromiyaa keessa bobbaase guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin yakka tokko malee namoota nagaa ajjeesuutti fufee jiraachuu odeeffannoon guyyaa guyyaan OMN qaqqabu ni mirkaneessa. Ajjeechaan kun akkaan itti hammaatee kan jiru godina Shawaa Lixaatti eengadda waraanni mootummaa ola deemaa kutaa afur baratu akkanumaan ajjeesuu isaanii jiraattonni OMN'f ibsaniiru. Taateen kun aanaa Dandii ganda Booddaa Bosoqqaa magaalaa Booddaa jedhamtu keessatti kan raawwatame wayitaa ta'u barataan ajjeechaan suukanneessaan kun irratti raawwatame ammoo Nuunnaa Bantii Galataa jedhama jedhu jiraattonni. Waraana qondaalota mootummaa tiksaa Walisoo irraa ka'uun magaalaa Booddaa keessa darbaa turetu gocha kana raawwatee jedhan. OMN maatii barataa ajjeefame kana bilbilaan quunnameera. Mucaan koo badii qabaateef miti kan ajjeefame jedhu abbaansaa obbo Bantii Galataa. Makalaakaan akkanumaan mucaa kootti dhukaasee na dura ajjeese sababni ibsame tokkos hin jiru jedhan. Mucaan isaanii kan wareegame balbaluma isaanii duratti ta'us ibsaniiru. Maatii mucaa barataa afurii umurii kan waggaa 14 ta'u biyyaa kaleessa sa'aatii aduma mucaan daandii dhumarra barrii dhumarra dhaabbatu makalaakaa jala rukutaa ajjeese majala afur barata. Homaa daandii dhumarra maa dhaabbata malee homaa waan biraa wanti baba kana hin jenne rukutaniituma darbu malee irraa bu'ee mucaan inni sumaayyuu irraa bu'ee tari'ee mucaa bosonuutti bakka lama ta'anii ari'anii argaa makiinaa isaanii kan qabanne makalaakaadha. Afaan Oromoo sin dubbatu afaan Amaariffaa sin dubbatu. Oromoos baba isaa kana jedhanii uummatatti himani uummata olii gadi ari'u nama mucaariyaan uummanni hirraa deemsaa isaan makiinaa lamaan jiru. Abbaa taayitaa wayitti ajjabanii deemu natti fakkaata. Ajaaroonis walakkaa jira. Makiinaan liyyuu haylii kan jedhaman fuuldura deemu makalaakaa kan jedhamu immoo duuba deemu. Mucaan irraa deemsa malee hin deemne irraa bu'aniituma bakka hari'aniituma akka na jala ajjeesan. Mucaan koo nama siyaasa keessaa hirmaannaa qabu miti. Sana gochuuf umuriin isaallee hin ayyamu jedhu obbo Bantiin dhala Oromoo ta'uurraan kan hafe sababni isaa ajjeesisuus ta'e badii raawwate akka hin jirre himan. Ilmoo haadhaa fi abbaa jalatti ajjeesuun maatii dararuun isaan irratti akka dhaabbatuufis gaafatan obbo Bantiin. Maal gubanaan ajjeesan malee mucaa koon ajjeesu. Mucaan koo waa'ee siyaasaa keessaa waan qabu waa'ee siyaasaa hin beeku barataa daa'imaatti baratu nama siyaasa addaa keessa jiru ta'ee jedhaniituma duguuggaruma sanyiidhuma Oromoo kana lafarraa fixan. Ani waanuma isaan wallaale numa isaan ajjeesanii mucaan kiyya du'e mucaan kiyya darbe ammas boru haadha biraas abbaa biraas akkanatti hin boocisa. Kanatti kan mootummaa ta'an uummatatti dhiyaatanii uummanni maal rakkate jedhanii akka uummataa gaafatanii maal jira akka maal qabdu jedhanii yoodhumallee mucaan kiyyaa kun balleesse ta'e seeratti dabarsanii tarkaanfii seera irratti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha.
daa'ima marxummeedhaan rukutu yoo dhumachin balleessitin kun malee mootummaan tokko haadhaaf abbaa jalatti tasaasanii daa'ima dhiiga ishiin dhangalaasu lafee ishiin innaa akkanatti daa'ima fixan har'a isaan taayitaarra taa'anii yeroo eenyu biyya kana taratti bannaadhuma yaadan har'uma utuu taayitaarra jirraa daa'ima Oromoon natti fakkaata garuu utoo waan kanarraa uffisatanii baay'ee gaariidha natti. Ajjechaa barataa ola deemaa abdii egeree ummatichaa ta'e kanarratti gara jabina hamaan raawwatame kana laalchisuun gochichi maaliif akka raawwatame qulqulleeffachuuf gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Dandii obbo Mangistuu nama jedhamanitti bilbilus ajjechaa aanaa isaanii keessatti raawwatame kana quba hin qabnu jedhan. Obbo Mangistuun hojiif bakka biraa jiraachuu himuun yeroo qulqulleeffannutti isin beeksifnaa deebii jedhu nuu kennaniiru. Reeffi mucaa wareegamee Finfinneetti ergamee qorannoon akka taasifamuuf yaalamus qaamni mootummaa hayyama karaa darbuu dhorkateera. Fala biraa kan dhaban maatiin kaleessa mucaa isaanii awwaallatanis haati mucaa ajjeefamee battala mucaan isaanii ajjeefamuu baran irraa kaasee rakkoo fayyaarra bu'anii jiraachuu OMN maatiirraa odeeffateera. Ajjechaan wal fakkaatu guyyaa guyyaan dhalattoota sabichaa irratti raawwatamaa oola. Waraanni mootummaa akkuma fedhe dhukaasee lammiilee nagaa ajjeesaa jira. Qaamni gochicha dhaabsisuufis ta'e lubbuu badeef gaafatamni akka jiraatuuf hojjetu hin jiru. Haala qabatamaa bakka bakkaa mul'atu kanaan waraanni mootummaa keessumaa Oromiyaa keessatti mirga ajjeesuu addatti waan kennameef fakkaata. Harargee bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Darbii fi Gulmaayoo keessatti dilbata kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa irratti dhukaasa baneen namooti nagaa miidhaman. Araddaa lamaan irratti dilbata kaleessaa walitti bu'iinsa ture booda dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa irratti baneen qonnaan bulaan ganda Darbii Muhammad Adan Musaa jedhamu yoo ajjeefamu namooti jaammoo madaanii jiru. Haleellaa raayyaa ittisa biyyaa kana dura humnoota naannoon Somaalee bobbaaseen namooti nagaa lama yoo ajjeefaman ja'a madaanii jiru jedhu namoonni Cinaaksan irraa dubbifne. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota kanneen tumsee hawaasa aanaa Cinaaksan rukutuu dubbatu jiraattonni aanaan Cinaaksan yeroo dheeraaf weerara humnoota naannoo shanii jala ka turte yoo ta'u irra deddeebiin lola deemaa jiru namooti nagaa hedduun dhumaa jiru. Gama kan biraatiin hawaasi aanichaa yeroo ammaa rakkoo hongee isa mudatee loon jalaa dhumaa jira namnis beelaaf saaxilamee jira. Namooti kunneen beela kanarraa qaama isaan baraaru tokkollee hin arganne. Mootummaan Itoophiyaa birrii biiliyoona 49 dhangalaasee masaraa mootummaa dabalataa ijaaruuf jiraachuu isaa miidiyaalee biyya keessaa gabaasan. Gaazexaan Riippoortar jedhamu barruusaa kasanbata dabre qabatee baheen piroojeektii qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee 1000 lakkaa'amu aanaalee naannicharraa buqqisuutu qophaa'aa jira. Sirni bilchiginaa yeroo ammaatti biyyattii qaala'insa jireenyaa hongee fi waraanaan miidhamuu yeroo jirtu kanatti horii ammas ga'u ijaarsa masaraatiif baasuun ajaa'iba jedhamaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa walaa qaba. ይህንን ፕሮጀክት እዚህ አንጻር አግሉቶ ማየትና መገንዘብ እጅጉ ያስፈልጋል። ሆንጌ ወራን ቤላፍ ቃላይንስ ጅሬኛቲን ኡመት ቢየቲ ጋጋው ከጅር ስርኒ ብልጽግና ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን 49 ባሴ መሳራ ሞቱማ ሃራው ጃሩ ከሮፈቹን ኢሳ ኢጆ ሚዲያ ለዋሰታት ጋባስ ቱርባን ከንኬስ ጋዜጣን ቢኼስ ሪፖርተር ጀነን ቀበቴ ገዲም በየን መሳራ ሚኒሊክ ደበለታት አብይ ሆሪ ቢየቲን ባሱፍ ኡምኒቲሲን ደንዴን ደንገላሴ ኦጂ ሴኑፍ ከሮፈቹ ሳዱበታማ ሁላችሁም እንደምታውቁት አፍሪካ ውስጥ በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው የራሳችንን ቤተ መንግስት ብለው 100 ዓመት መቆጠር የሚችሉት። ብር ቢሊዮን ኩደን ሸኒ ዳንዲ ቆፋፍ ብር ቢሊዮን 49 ጃርስ ወሊገላቲ ማሳራ ሞቲ አብይ አህመድ ኸን ጃሮፍ ቆናም ቡልቶት ኹማተማ ላካም አናል ኦሮሚያ ሸነረ ቡቅሱ ፎጂ ሴነኒ ጀ ማን ቆጴሰ ቡልቺስ መጋል ፍንፍኔ ደረቴ ፓርኪ ዋና ካንድነት ጀደመንፈ ፍንፍኔ ኸሰት ጃሮን torban haadirotaaf deeggartooti isa dhiichisaaf khayaama biyya Ahmad Ali biyyi sabab waraanaatiin addunyaarra buqqaatot biyyi keessaatiin tokkoffar jirtu. Daabirri immoo hongeen horii hedduu obbaaftee namni waan lafaan qotate dhabe ilmaan ofii cabad keessa masaara mootummaa ijaarsisuuf beessa gasgeet dhangalaasuun isaa ajaa'ibaa jedhani. Hammalee duu piroojeektiin tun laf qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee aanaalee 5 dhuunfachuu dandeetti jedha gabaasichi lafti eektar 500 caaltuun qonnaan
qonnaan bularra fudhatamte tamanneeni haroof daandii masaara mootummaa geessa ofii xirdhaqqabu qubqabaa jee Finfinnee kutaa magaala Yekkaarra jalqabde qonnaan bultoota kumaatama buqqisuuf karoorfachuun isii kadubbatan piroojeektii waggaa 10 ammuma ijaarsisii xeeyyachuu qofa don taane daandiin kiiloomeetira 9 caalta bataayita daandii Itoophiyaatiin ijaaramtee xumuramu sitti odeeffama. Horii masaara kanaan ijaaran gamisi mootummaa Yuunaayitid Arab Imireet harki caalimmoo haazina biyyattii keessa maaramaa jedhan ijaarsa laga Abbayyaatti aansee piroojeektii guddayyoo biyyattiin qabdi ta'us haaraa masaara kana geessu qofaaf biltsiginnaan qarshii biiliyoon 15 ijaarsa waliigalaatiif immoo qarshii biiliyoon 49 dhangalaasuun qonnaan bultoota Oromiyaa lafirraa qulqulleessuufi jedhan. A government plan to, as it describes, better integrate development across the wider region. Oduu kana walqabatuun godina addaa Oromiyaa aanaa sulultaatti jiraattonni ganda akaakoo mana bichuu masaraa mootummaa haaraa ijaaruuf adeemsi deemamaa jiru kan egeree keenya mancaasuudha jedhan. Piroojeektii karoorfameef qe'ee isaanii dabalatee lafti bal'aan piroojeektichaaf daangeffamaa jiraachuu ibsuun adeemsa deemamaa jiru irratti hawaasi mariisifamnee gara itti gorruus wallaallee jirraa jedhu jiraattonni ganda kanarraa yuun ingidaa dubbisee gabaasi dabalataa hin taane dhiyaata. Abjuu ijoollummaa mootii Itoophiyaa ta'uuf qabuun qabsoo qeerroo ejjeta godhatee gara aangoo bulchiinsa Itoophiyaatti kan dhufe ministeerri muummee Abiy Ahmed masaraan Minilik natti dhiphatee jechuun masaraa haaraa ijaarrachuuf sochiitti jiraachuun dhimma tibbana bal'inaan irraa dubbatamaa jirudha. Karoorri kun hammam tibbana bal'inaan haa odeeffamu malee erga hojiin mul'achuu eegalee waggaa guuteera. Iddoon masaraan haaraan itti ijaaruuf karoorfame ammoo lafa bosonaan uwwifamee jiru kan Sandaafaa hanga Buraayyuutti fulla'uudha. Lafti kun daangaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa irratti argama. Lafa guddaa masaraa haaraa irratti ijaaruuf dalleeffame kana keessaa ammoo ganda akaakoo mana bichuu dabalatee qe'een Oromoota ganamaa Finfinneen akka magaalaatti hundeeffamuun dura turanillee ni argamu. Gandi akaakoo mana bichuu qe'ee Oromoota ganamaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin moggaatti dhiibamuun misoomawwan bu'uuraa mara dhorkatamanii funyaan Finfinnee jalatti deegatti akka jiraatan daa'imman isaanii rakkinaa fi wallaalummaatti akka guddattuuf itti murtaa'e ta'u OMN yeroo biyya keessa turetti dookumentarii haala jiruuf jireenya uummatichaa irratti fuulleffate qopheessuun dhiyeessee ture. Uummanni sirnoota dhufaa darbaan aangoo bulchiinsa biyyattii irratti wal furaniin moggaatti dhiibame rakkoo keessa ture kun yeroo ammaa immoo balaan egereesaa guutuutti mancaasu kun itti dhufee jiraachuu dubbatu dhalattoonni gandichaa OMN'if yaada kennan. Balaan sababa masaraa haaraa ijaaramuuf karoorfameen nutti dhufe kun kan kanaan duraarraa addadha. Hatattamaan falli tokko nuuf kennamuudha baannaan egeree uummata keenyaa kan mancaasudha jedhan jiraataan gandichaa OMN dubbise. Hibbanii amma nu gudachaa jiru duraanillee lafa keenya irraa nu buqqisanii mana qabna achi mana nun tuqneeyyu warri darbe sirni darbe kan ammaa kun baay'ee wanna lubbuu keenya nutti dhufe mana nu buqqisuudha fi lammaffaa ammoo tuffii qaba kunichi maalifu ummata utuu wanna tokkotti himin callistee naannoo sanitti wattaaddara kee bobbaastee nama haliilanii nama beekati dhame amma nama reebuu nama qaxaqqatu manaa gadi ba'uu hin dandeessu amma ittummoo keellaa ijaarra seensa irra jechaa jiru akka namni ol seenne qubaatti waan nu godhuu yaalanii hin beeku magaanu daa'ima jalaa qabna gara dhiyeechinus hin qabnu nuti kan qabnu biyyi tanumaa warri isaan wajjin jiran warri isaan gorsan sun amma biyya qabu hin galu biyya isaaniitti hoo wani tokko dhalatee nuti biyya hin qabnu lafa keenya nurraa fudhatanii mana keenyas baa jechaa jiru kinooyi amma baay'ee miidhama guddaa keessa jirra mootummaa kanas yoo filatamu nuti baay'ee gammannee jijjiiramni dhufne jennee baay'ee gammannee ormi masaraa keessa hin jiraata kinoo masaraa keessa namni jiraachaa jira masaraa madurii isaan kan isaanii waan ta'eef jara isaanii jiraachisu duraa duubatti kan isaanii manatti ijaaraa jiru mootummaan waajirri muumeedhaa kinoo waajira isaanii dugda duubatti mana ijaaraa fi jiru diiganii ta'u mana haaromsaa fi jiru keenya immoo qe'ee keenya nuuqisanii nu ari'uutti jiru kuni baay'ee miidhaa guddaadha nuti hin beeknu halkan hin gadda amma
seeranala jedhaniiti mana qotee bulaa dhufanii halkan sa'a 8tti diigan irratti. Masaraan Abiy Ahmed kun lafa akkaan bal'aa aanaalee 5 tuqu irratti ijaaruuf kan karoorfamedha. Qe'ee keenya dabalatee lafti ijaarsa kanaaf oolu waggaa darbarraa eegalee daangeffamaa jira jedhu maddi odeeffannoo OMN kun yeroo ammaa qe'een isaanii waraana mootummaan weeraramuun ba'aa gala dhorkamanii jiraachuu ibsan. Yeroo kun marti ta'utti ijaarsa naannichatti karoorfame ilaalchisuunis ta'e waa'ee egeree uummatichaa hawaasni kun waan mariisifame tokkollee hin qabu. Kun immoo miidhaa guddaa naannoo kanatti uumaa jira. Nuti humna hin qabnu waaqayyumatu nu gargaaree asiin nu ga'e malee turaanis baay'ee keechaa badee baay'eetu waan hunda ta'ee warri keenya akkasitti uumanii wannoon hin jiru. Nuti nu fitanu kan fitanii gartokkuma dhaqanii fudhatan malee utuu uummata hin dubbisin odeessinii wayiin kennin yookiin immoo isin akkanaa garanaan baatu garanaan buutu otoo jedhin qe'ee keenya akkanumatti dhufanii nu dorgaa jiru. Buna illee tumuu hin dandeenyu amma dur dambiidha finfinneedha dhufa amma immoo federaalii lafa nu biraa qabus hin beekoni federaal akkatti lafa bulchusi kuni baay'ee nama mataa nama dhukkubsaa hin beeku gaanii. Balaan amma nutti dhufe kun kan yeroo kamiin olittiyuu akkaan yaaddessaadha kan jedhan jiraattonni ganda kaakoo mana bichuu uummanni Oromoo balaa nutti dhufe kana callisaan nurratti ilaaluu hin qabu. Qaamni piroojeektii kana eegales adeemsichi ija uummata keenyaa jaamsuu ta'uu hubate karoora isaa irra deebiin haasakatta'uu jedhan. Masaraan mootummaa ijaaramuuf jedhu kun baasii birrii biiliyoona 49 kan ijaaramu ta'utu himama. Kun ammoo hidha haaromsaatti aanee piroojeektii Itoophiyaa keessatti baasiin guddaan itti dhangala'e isa lammaffaa isa taasisa. Yeroo hawaasni biyyatti gaagaama namoomaa akkuma addunyaattu isaan maataaf saaxilamee jirutti piroojeektiin akkanaa karoorfamee hojiitti seenamuun dhimma bulchiinsaa Abiy Ahmed irratti qeeqa jabaa hordofsiisaa jirudha. Liyyu Haayiliin mootummaa naannoo Amaaraa fi gareen shorkeessaa faannoo hawaasa godina addaa saba Oromoo Walloo irratti haleellaa banuuf humna guddaa sochoosaa jiraachuu dhagahame. Humni kunneen lamaan aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota 3 marsaa jiru jedhu jiraattonni achirraa OMN'f yaada kennan. Gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Halkanoota 3 darbaniif gareen shorkeessaa faannoo fi Liyyu Haayiliin mootummaa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Wallootti aanaa Jillee Dhummuugaa keessa buufachaa turan. Humnoonni mootummaan naannichaa Oromoota Walloo irratti bobbaase kunneen meeshaalee guguddaa hidhatanii fi baay'ina olaanaa kan qaban yoo ta'an gandoota akka Wasan Qurqur, Baalchii fi naannoo Ituu keessa qubatanii turanii jiru. Uummanni naannichaa osoo quba hin qabaatiin kan achi buufatan humnoonni kunneen halkan naanna'uudhaan waraqaa eenyummaa fi hidhannoo fidaa jechuun uummata doorsisaa turu dubbata jiraataan achirraa dubbifneen. Godina Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti iddoo kana tuttuqaa eegalanii jiru. Gandoota muraasa irratti guyyaa 2-3 kana dura Liyyu Haayilii ifa addaa naannoo Amaaraa kana buusaniiti magaalota aanaa Jillee Dhummuugaa kan naannoftuu yookaan Jawwaa jedhamu keessatti taasisaa uummanni quban qabaatiin humna Liyyu Haayilii kana buusanii uummata shororkeessaa jiranii uummata irra deemanii jiraata magandasanii eenyummaa fuudhaa meeshaa keessa fuudhaa haala jiruun tuttuqaa jalqabanii turanii sababa sanaan kan ka'e achitti gala halkan 2 guyyaa 2 dura halkan 2 walitti fufiinsan dhukaasni jalqabamee ture. Namni Polis madaa'ee ture. Guyyaa har'aa kana immoo halkan galgala kana sa'aatii tokkotti asii humni hin beekamnerraa miilan konkolaataadhaan gandoota Baalchii Wasan Qurqur jedhaman kallattii magaalaa Shawaroobitiin jiran bakkee kana dura rakkoon jiru. Humni addaa naannoo Amaaraatii fi faannoon uffata leeluu wal fakkaatu kaatanii uummata naannessanii marsanii halkan kana guutuu uummata dhorkeessaa jiran jechuudha. Maaliif akka ergaman halkan dukkanaatiin eenyu akka isaan erge namni gaafatus hin jiru. Uummanni yeroo gaafatu qaama seeratti jedhanii humna allattuundaan uummata isaa weeraranii kun ammoo uummanni haala rakkisaa keessa jira. Humnoonni kunneen dhumaatii guddaa dhaqqabsiisuu danda'u yaaddoo jedhu kan qaban jiraattonni gandoota kanneeni bakki kun xiyyeeffannaa addaa barbaada jechuun gaafatanii jiru. Humna dabalataa kanaan dahataniitti buusaa bulanii ganama arii uummata kanarratti balaa geessisuudhaaf godhamaa jiru fakkaata. Kanaafuu haalli waliigalaa uummanni keenya keessa jiru aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota 3 irratti haala baay'ee sodaachisaa humna baay'inni isaa hedduudha meeshaa waraanaa gurguddaa qabu kan amma lafa qabatee bulaa jiru. Uummanni qabeenya isaa maatii isaa daa'imaa fi ijoollee isaa illee haala keessaa baafachuudhaaf rakkataa jiranirra jiranii. Kanaafuu dhimmichi kana fakkaata kan halkanii amma bariirratti waan ta'amu hin beeknu uummanni sodaa guddaa keessa jiraachuu isaatiin sitti.
Gandoonni akka wasan qurqur armaan dura saleellaa gareen kun naannoo kanatti raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduu bakka itti ba'ee fi qabeenyi uummataa guddaan bakka itti manca'edha. Tarkaanfii naannoo Amaaraa keessatti fudhatamaa jiru hordofee mootummaa fi humnoonni finxaaliyyiin naannichaa Oromoota walloo marsuudhaan haaloo ba'uu akka malan gama opereeshinii naannichaa irratti tibbana qaamni tika biyyaalessaa godheen tilmaamamee jira. Hawaasi gandoota sadan amma marfamanii qaamni haga ammaa isaaniif birmate akka hin jirre eeranii uummanni walloo kutaa hundattuu dammaqinaan naannoo ofii hordofuu akka qabu dhaamanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa booji'amtoota waraanaa TPLF gadhiisee booji'amtoota miti jechuun waakkate. Mootummaan Tigraay booji'amtoota waraanaa bilchiginnaa kan qaama miidhamtootaa fi rakkoo fayyaa qaban jedheen dubartoota 400 dabalatee jimaata dabre loltoota raayyaa ittisa biyyaa 4208 gallakkisuu beeksisuun isaanii yaadatama. Booji'amtoota waraanaa kana TPLF irra dedeebiin miidiyaa irratti dhiyeessaa turus Photoshop jechuun waakkachaa kan ture mootummaan bilchiginnaa isaan hidhaatii ba'an kanas waakkateeti jira. Dhimma kanarratti dilbata deebii kan kenne tajaajilli kominikeeshinii mootummaa hidhamtooti tibbana TPLF'n gadhiifaman jedhu baay'een isaanii maatii miseensota waraanaa yeroo waraanni Tigraay gadhiisee ba'e hidhamanii fi booji'amtoota waraanaa kiyyaa miti jedhee jira. Guyyoo Waariyoo bal'iseesinitti. mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota waraanata TPLF gad lakkisee jettu loltuuti yaamiti jechuun waakkaati wagga dabre gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF Maqalee deebiste qabachuu hordofe booji'amtoota waraanata lakkoofsaan muummeen qabne magaala guddoo naannicha Maqaleetti egzibiishinii dhiyeessuun uummata dhiifama gaafachiif marsi hedduuf TPLF barbadeessa hooggantooti sii qorommi qof baatiriin barbaada jiraachuu uummata akka himsirni bilchiginnaa irri deddeebi'ee sobuu sarara naannolee biyyattii lam jechuun Amaaraaf Affaar haleella gari tanaatiif saaxiluun namoota nagaa hedduulleen ijjeefamuun ni yaadatama. TPLF daara bottoro taate jirti haga bazaraachuu idras hundi barbadeessine warraaf baatiriin soquu jirra haga Photoshopii wannin jedhamin tokkolleen hin jirtu. Taatullee garuu ilmaan hiyyeessa lakkoofsaa muummeen qabne harki hidhattoota Tigraay bu'uummanidhaan rakkachaa jiraachuu deddeebiin gabaasaa turre. Bawikiyyaa gizeenatti man iddoon gammadee kanaan dursa kan himamu wanta biraatiyyuu ammamoo kan himamu kan argaa ija kootiin argaa kan jiru kan biraati kanaafuu baay'een gammade. Amma kara biyyaa deemaa jirra dhiifama nuuf godhanii mootummaan Tigraay dhiifama nuuf godhee deemaa jirra baay'ee gammannee jirra haadha koo yoo kana laaltu taate baay'ee gammadii dhufaatiin jira homaan taane lubbuu kootiin nagaa koodhan jira dhufaatiin jira rabbiif haa galatu. Na galanni waaqaaf haa ta'u dabalataanis galanni jaraaf haa ta'u. Kana booda kara biyya keenyaatti nu gaggeessutti jiru galanni isaaniif haa ta'u galatoma. Arraantanaan asii bahuu deema kun sobanii fidanii makalaakaa naqanii akkana godhanii asitti na hidhanii mana hidhaa keessa arrabuu deema. Booji'amtoota waraana 10,000 lakkaa'am tarka qaba hajetti gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay isaan keessa namoota 4,208 dhiifamaan gad lakkis jechuun jimaata dabriif goot warri kun hedduun isaanii qaama miidhamtoota warra rakkoo fayyaa qabuuf dubartoota ulfaata kajedhe qindeessaan booji'amtoota waraan Tigraay Birahaanii Kabbadee dubartoota 401 dabalatee marsa kanaaf loltoota 4,000 gad lakkifni jechuusa miidiyaaleen addunyaa walirra fuudhuun gabaasaa turani. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsi dilbata baaseen immoo warri gareen shororkeessaan TPLF booji'amtoota jetteen gad lakkifti miseensa raayyaattis biyya doon taane maatii isaanii tagaaf TPLF kaampi kaaba weerarti dhamaniif lamiilee hojii Tigraay turan ukkaamsan malee raayyaattis biyyaatii miti jechuun waakkatan. Hataatuuti garuu deebii mootummaan bilchiginnaa kan kun sababoo sadiif amanamummaan qabaattuu jedhani. Tokkoffaa waraanni jalqabe guyyootan 15 keessa Maqalee qabate TPLF barbadeessu qabeeksis waraanna biyyaa maade akkamiin maatii raayyaattis biyya lakkoofsaan hagangeet harka garee tanaati baasuu dadhabe. Lammeessoo loltooti booji'aman kun hedduun isaanii qabiinsi godhameefiif garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay yoo galateeffatanii mul'ata. Sadeessoo mootummaan bilchiginnaa waraan kanaan wal qabate soboota salphachiisuu kijjibu sarara kakaa'e loltootam qabamanii
harka warra TPLF jira kan waakkata jechuun gowwummataati. Wamtaa teefuduuf gad lakkifamu booji'amtoota tana ilaalchisuun xiinxaltooti siyaasaa yaada gargara kennu irratti argamu. TPLFif biltsiginnaallee waraan kan dhaabuu barbaadu warri jedhulleen kanuma. Hedduun isaanii immoo uummata Tigraay marfan beela hammisaan kee jiran kan irraa hambisuuf tarkaanfii akkana fudhattee jedhu. Kanaaf immoo ragaan guddayyaan biltsiginnaan uummata Tigraay ji'oottan 19 booda harraaf balbalitti cuftee beelessiteen duuba jihan kee caamsa 16 qof konkolaataa midhaan geessu. Haalaa kobsaan 300 dhiyaate eeyyamte seensisuun isii waliigalteta waan barbaadu fakkaattii jedhani. TPLF waraan Itoophiyaa magaal Maqalee keessa hiriirsiste viidiyoo nu daawwachiisa turte. Mootummaan Itoophiyaa Photoshooppii jedha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay tun ammallee waraan lakkoofsaan 1000 caal gad lakkifsee obeessiiftu. Sirni biltsiginnaa immoo loltooti yaadon taanee maatii loltootaati jechuun waakkaati. This does look like a deliberate strategy to blockade and to constrict. Odeessa maddeen alaatiin loltoonni Somaaliyaa Eertiraatti ergaman akka deebi'an pirezidantiin duraanii Somaaliyaa Mohammad Abdullahi Mohammad Farmaajoon himan. Walharkaa fuudhinsa aangoo masaraa mootummaa Somaaliyaa viilaa Somaaliyaatti pirezidantii haaraa Hassan Sheikh Mohammad waliin godhaniin Farmaajoon loltoonni Somaaliyaa Eertiraatti ergaman kan turaniif sababa Somaaliyaan filannoo irra turtee fi filannoo fi adeemsi siyaasaa akka hin jeeqamneef jedhameeti jedhan. Loltoonni kunneen sila bara dabree biyyatti deebi'uutu irra ture. Farmaajoon faayila loltoota kanneenii pirezidantii haarawaatti dabarsanii kennanii jiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti loltooti Somaaliyaa kunneen waraana Shaabiyaa tumsuudhaan lola Tigraay keessatti hirmaatanii jiru. Loltoonni kunneen Aksumii fi Maqalee keessatti loltoota Shaabiyaa wajjin mul'atan jechuun UN bara dabre beeksisee ture. Loltoonni Somaaliyaa kunneen gara Eritraa kan ergaman bara 2019 fi 2020 akka lakkoofsa faranjootaa keessa yoo ta'u bulchiinsi Farmaajoo waa'ee loltoota kanneenii iccitiidhaan qabatee ture. Uummanni Somaaliyaa garuu gaafachaa ba'e. Farmaajoon yeroo jalqabaatiif waa'ee isaanii ifatti dubbachuu isaati miidiyaaleen Somaaliyaa akka gabaasaa jiranitti. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jirra. Qophiileen OMN itti fufuu waan wajjin turtanii